Akka seera keenyaatti dubbachuudhaaf jaarsoliin keenya waaqa nuu kadhatu. Waaqa kan nu olchanna kan nu bulchu isa bulchiteen nu isa olchiteen nu bul taatu nu dubbis kan dubbate nu taate maqaan maqsaa nu baas ija lafa boolla jalaa nu baas ija abbaa akkaa jalaa nu baas ija nama budaa jalaa nu baas yaa galat ya barsatte galat ya saddeeta gadaa galat ya dhugoo gurraa galat ya burana bantii galat ya kenna uumaa galat ya bokkuu bakkee galat ya bokkuu sobii galat ya bokkuu konuu galat ya bokkuu qorichaa galat alabii arginee galat hidhaa hiikkannee galat ilma keenyaaf dannee galat duratti gildii nyaadlaa callaa keenyaaf dannee galat duratti kotaadha jedhanii nurraa guuruu kotaa obbaafannee galat ilma keenya milishaa jedhanii nurraa guuruu kun milishaa obbaafannee galat ilman keenya ta'ee galat qaqaa keenya nurraa diiguraa galat qaqaa keenya teenyee galat adaga obbaafannee galat warra jaatanii saafuu kan akka warra giddaa galgalee kan akka warra foolee raddaa kan akka rabbiyya bulchaa har'ammoo gooftaan keenya kunuleera lamuun nuuf argamee barat gaafa sirii jammarani hojjaa dabba Oromoo kana gaafa jammarani nama baay'ee wajjin jammarani kana keessaan ni kan biraa dhumeen isaan nu hambiftee galat ida mariitinaa keessaa nu hiikamanii galat beekooftaa keenyaan buuli ija lafaa boolla jalaa baay'e mangistiin si beekeera ammas achumaan fuullee darajaa mangistii gubbaatti dhaabattaniittu fuullee ture Oromoo keessaa kan beekame Ficharaari hafta goorgisi kana Oromoon keenya suntaalaan qabuu duratti eega Minilikirraa jammare Minilittuu
akaakuu keenya baabuu keenya bitee ristii keenya nu buqqisee nurraa fudhate sana keessa bitee ari'afta goorgisti moo kana Oromoon hin moone ulattaan nyaasitti moo kuru dheeraa namu buri qilaanni kee booddaa buri wada ummataan sinaa dadhabu mangistiin sinaa beeku darajaa irratti mul'attan gubbaa bulaadi har'ammoo waaqa kalannaa ga'u namichi Membeddoolee ikee gooftaa koommettiin kan deebuutti sakkiree akka hiraagate namichi shawwise ati babeen akkasitti eegnaachaay amma teessan shantama sin kattee jedhe ennaa ittiin nama bu'u amma kanarraa 50 fuudhaa jedhe maal balleessan jennaa nama shoomamee shallamame teessani kanama sin kattee birtii naa kenni mangisteennan hin kattaa godhaniiti gosa mammasanaa irraa fuudhan ammoo akka dubbii sanatii sanaa waaqaan sadii Oromoo mai addaama addunyaatti ija nama boolla jalaa bai ija nama dooba akka jalaa bai garba rabbiin dadhabete tulluriiboon dadhabete akka biiftuu hangai baatay eeboon xilaata Oromoo callaan duutay si danfanne irraa xilaanni kee danfane si boone irraa waan eegaa dubbii dinquumani Kagabab saya. Yang nagaan oleh nagaan nubun, bala nubah, jawab nubah, dia boleh nubah. Jauh sikit, sampai ni kada sikit, impil level sikit, kada sikit, jawab sikit, ini berarti ilmu nama, jawab sikit, jawab sikit, bulan nubah sikit. Orang orang turis bakaru matakko, hari kali itu bulan, wakaman nubah, ayah ni jalan kada nubah, isabi yang nagaan berjalan, berwak hati nubah, jawab ikan nubah, ini jatuh nubah. Akarin jatuh nubah, wakan dupatan nubah, wawari kate biaruge, ya kayu, wali kate rambulan nubah, wawari kate nubah, wakan rambi ada kabar, karami ada kabar, wakan dupatan jatuh nubah, wakan lima lurade, lima lurade, baru nubah, baru nubah, wakan bayar nubah, ya kiski, ya rabai kiski, rom niki se kabawa kiski, char niki se kabawa kiski, ya bilanjirate burundum tu. Ilmu nama gaya tahu ni wakas ke, wakas terwari ruke, itu semua dari wakas dinuwe, jawab nuwe, warisan tu badan nutan, ikannya ada, kita waktu lemo baye, bantuan tu baye tay wakas dinuwe, ilmu nama baye wan nuwe, bukan lewat naje. Anati jette tolaan nu agau, amandina keenya agau, akka jibakke agau, akka naga agau, adaman deetti agau, tulli dannaba agau, dhuge abare, ede abarbade, masennate, yesunatalo, yaaga yome aak nagaan nu bulchite nagaan nu hoy, beebala nu baan, yaak sababa nu baan, harka darbu nu baan, raba darbu nu baan, yaak iski, yagoor kisiiski, yaak iski, ayyaanni shanaan galaan iski, waaqni torban kuttaa iski, isa meeshaan harkaa dadhabne ammoo natto ta'u bira keenyaa boonyu, otoo gosa keenyaa boonyu ijaan harkaa dadhabne, manatti ooftee fittee raawwattee manatti biyyatti nu agarsiiftee agoorgisi galanni si haa ga'u, saawwanna 44 galanni si haa ga'u, ayyaanni shanaan galanni si haa ga'u, miila isaanii hankanaan nuu fittee raawwattee, biyya maccaa biyya akkanaa biyya koduu biyya akkanaa biyya qorichaa biyya akkanaa alamii akkanaa kanatti nuu fiddee raawwattee iddoo kanatti jara kana nuu agarsiiftee mangistii keenya ammoo nuunu mangistii keenya jaan nu agarsiiftee waa galanni si haa ga'u waa galanni si haa ga'u ateeteen galanni si haa ga'u qaalluun galanni si haa ga'u uumaan ganamaa galanni si haa ga'u gaachanni waaqaa galanni si haa ga'u yabdaariin galanni si haa ga'u ammas immoo kunoo shanan galaan torban kuttaa'e wanni uumame Oromoon kee asuma jira kunoo annuftee too biyya keenya nuuf iddee kunineer alamuwee kunineer yaa kunineer jaagamaa keelloo ijaan isin hin argine nu isin ijaan argaa dadhabnee tamma onet boota
isin arginu dhabne abbaan keenya iyyuu isin argaa dadhabeet. Baay'eetu jira maanguddoonni abbootii kun of galcha. Amma hundumaa fuuldura anan godhu naman keessummaa diidaa dhufeen isin barsiisa. Maqaa isaaniitiif biyya isaan dhufanii kiflaa garii isaan dhufanii nan dhufaniyan isinitti himaa dhaggeeffadhaatii akka bartan. Majammara Jeneraal Jaagamaa Keelloo biyyi isaa kunoo asii biyya waamii garootii kunoo Jeneraal Jaagamaa Keelloo jechaan isaa akka beektan. Ittiin aansee miseensa Oromoo biyyi isaa ilma Akaakayyuu Sardaa Booraati Meettaa Adaa kunoo Lamisee Kabbadaan jedhan kan duratti baandiraa akka beektan. Ittiin aansee kan isa wajjiniin dhufe immoo ilma Moosisaa Tuujjoo Gurmeessaa wajjii waggaa 11 moo 12 hidhamee du'e illee jedhanii qabamee innis miseensa OLF isaan akka beektan. Isatti aansee maanguddoo biyya Kibla Hagarii 11 keessaa dhufe har'a makiinaan nu hanqatee too kunumaan an dhageessifne sagalman baay'isee wanna godhu har'a makiinaan nu hanqatee rakkannee taafanii gari kaanii hana xaqlaa gizaatiin isaanii biyyi isaa dhaloon isaa ittiin aansee anshawaa biyya Wallaggaa wakkalee an dhufe isaa qaangosan jedhan isaa qaangoseessa. Barsiisee tasaa. Ittiin aansee immoo Doktor Firrisaa Moggaa jedhu. Moggaa Firrisaa jedhu. Doktor Moggaa Firrisaa jedhu. Abeeraansaa Moggaa Gindabara Ceenus. Onnaa mana tamaarii kana nuunee asitti sibsabaa goonus miseensa Maccaa fi Tuulamaatiin wajjin makaraa argaa hin ba'e amma doktorii ta'eera innis Jimmaa dhufe Jimma wakkalaa. Ittiin aansee immoo Abbaa Jabal Gurmuu hundumtuu Sooddoo dhufan obbo Mokonnin Buttaa obbo Waldatan Saay Iddattoo dhiifama naa godha Harargee wakkalee kan dhufe Shamsadiin Abdoo jedhan irra ce'e kunoo isa kana waannaa Harargee warra Harargee wakkalee Tashoomaa fi wantoon xaafnee gubbaarratti kunoo qaba malee atoo Tashoomaa Gabramaaram immoo warra Adaamaati warra Bokkan Jimaati Tashoomaa Gabramaaram. Ittiin aansee immoo ilmi Qanyaalmaa Mokonnin Wasanuu beektu gaa nu wajjiniin as dhufanii miseensa Maccaati Tuulamaati inni baratillee asillee dhufaniiru waggaa 30 Shambal ilma Mokonnin an jedhan haaraa Abbabaa Nagaashan jedhan immoo gullalleedhaa dhufanii isaanis immoo warra kunoo warra guddaa duulaa fa'i karaa tokko immoo warra Mokonnin Wasanuutiin illee firummaa walirraa qabu biyyi hundumaa karaa hundumaa makaa qabaa inni immoo kunoo isa kanaan nu beeka. Isaan duuba gaa waan xinnoo ishiin isinii ibsa sa'aatiin nutti dheera sa'aatiinis nutti dheera waan xinnoo tokkoon isinii ibsa baay'iseen dheeressu. Majammara
yaadate burruusaa Oromoo keessaa Oromoo cobii keessaa yaadate burruusaa raas goobana maqaa isaatiin naa dhaabaa jedhee tan kana dhatu hin jedhu anayyuu na qabanii na hidhaniiti manni tamaarii kunis maqaa malee hafee lafti kunan kooti mana tamaarii kanaafi karaa jalduu kanaafi kanaafan hidhame hin beektu sinin numtu mabara macaaf tuulamaan dhaabee majammaraa dhimaatii an jammarre jeneraal jaagama halaafii gooneeti waraqanni kun waan seexaa duubeetti xaafameetu mana kiyyaa argame amma jeneraal jaagamaan halaafii ta'anii karaa kan akka hojjeesisan hoolon kam irraa maginda baratitti halaafii ta'ee akka hojjetu ani abaadii keessatti ta'ee tan dajaamaa mangistuu faa dajaamaa zawdee xila'uun faa dajaamaa kidaana maaran faa dajaamaa shinqu sillaasee faa baalii godhee sidaama oromootu hin jedhin utuun layyee ixaa odaa nabiyan jedhaniin dhaabbate kuno maatamni keenya hundumtuu kan ittiin hojjennu hundumtuu isaa nu wara sadi wanta hojjenne hundumtuu kana waraqanni kun immoo seexaa duubeettan xaafe qabanne hoo jedhe nuti gazzaba keenya baafnee karaa makiinaa hojjisiifnaa jedhe tokkos immoo jira hiyootiidhaanu jira inni seenyu Hayilamaariyaam Goobanaat akkana jedhanii malsiinaa deebisan kaasaa kanaa ilmaariyaa Hayilamaariyaam Goobanaa asii tamaaree baheetti karaa jalduu hojjetee han asiin ga'e ilma Hayilamaariyaam Goobanaa faayidaa tokkicha iyyuu qabdan hin baddu hoo faayidaa qabaachuu baattan hoo wal beekuu baattan yoo wal goomattan hoo tokko taatan malee adaraa keessa nanan isin kana dubbiin koo baay'eedha dandeen dhubutan namni dubbatu baay'eetu jira taraan namaa dhiisa haadaraan isinin jedhaa ulfaadhaa waan na dhaggeeffattaniif baay'ee akka dhaggeeffattan dhiifa manaa godha Hayilamaariyaam Gammadaa han maabara kana asiin ga'e Hayilamaariyaam Gammadaa kan jedhan waannaa tsaafii ta'ee macaa fi tuulama walitti moggaasee han kana hundumaatiin ga'e Hayilamaariyaam Gammadaa hin du'e obboleessi keenya nu keessaa isaanis tsalootiin goonee fi tsalootii goonaa fi booda macarrashaa irratti ilma Adaal kunoo ilma Hayilamaariyaam Gammadaati inni hin du'e hidhamnee wajjin hin lotutee inni du'e Egaa waa tokko mee sagalee walii galfadhaa obbo Damisseen amma gaa haasaa calqabu. Yaa maccagaa baatiriinis nu diddee akkasumatti waan gabaabduu walitti dhaammannaa egaa warri meettaas dhuftanii macaaf tuulama ta'ee jechuudha gaa ammaa calqabnee macaaf tuulama jennee dubbannaa asitti walga'ii irraa kana kabajjanii maanguddoo wallaassoo Oromooti hidhamtee itti duute kana nullee immoo ijoollee isaanii asitti akkaataa kanaan waan nu simattaniif maqaa adda bilisummaa Oromootiin ulfina guddaa galata guddaan isinii dhiyeessa. Egaa akka abbaan keenya koloneel Alamuun jedhanitti walda'iin macaaf tuulamaa kuni
aadaa Oromootii fi seenaa Oromooti irraa ka'uusaa yoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana waajjira keenyatti yookiin biiroo keenyatti yoo fannifannu yoo ulfeeffannu hundi keessanillee yaa jiraachuu baattan malee namni baay'een dhageessaniirtu. Alaabaan as jiru kuni amma sirran deebi'aa warri kanaan duran dhaga'ini inni baalli jidduu jiru suni mukni jidduu jiru suni odaa nabeeti. Odaa nabee immoo abbootiin Oromoo haadholiin Oromoo odoo biyya isaanii hin dhabin odoo lafa abbaa isaanii hin dhabin odoo seenaa isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaanii hin dhabin odaa nabee kana jalatti walitti qabamanii seera tumachaa turanii. Kanaafi odoo manootiin akkasiin ijaaramin sabni Oromoo galma beeka. Galmi kun immoo kan qaalluusaa kan uumaa isaatiif duudhaa isaatirraa dhufe odoo galman ijaarratin abbootiin Oromoo gaaddisa odaa nabee kana jala taa'anii seera tumatanii seera tumame saniin saba Oromoo kana bulchaa turanii jechuudha. Egaa odaa nabee galma Oromoo ture jechuudha. Gaaddisa Oromoo ture jechuudha. Inni immoo boorri kuni boorri qara qabu kuni qara biiftuuti jechuudha. Ifa biiftuutu agarsiisaa jechuudha. Ifni kun immoo Oromoon ifa keessa ture. Oromoon seenaa guddaa qabaachaa ture. Oromoon ulfina guddaa qabaachaa ture. Akka jaarsi keenya amma asitti jedhanitti bulchaan Minilik qawwee faranjii irraa kadhatee yoo isu jechuudha inni boora qara qabu kun qara baay'ee qabu kun inni baala fakkaatu kun jidduu dheeraan immoo diinagdee lafti Oromoo qabdu saawwasaa, hoolaasaa, re'eesaa, garbuusaa, qamadiisaa, misirasaa, baaqelasaa, albuudasaa, warqeef bunasaa kan baddaarra jiru, kan lafarra jiruu fi kan lafa jala jiru hunda kan agarsiisu jechuudha. Inni diimaan olaanu kan jalqabaa abbootiin keenya garbummaa jalan seennu jedhanii isaan amma koloneel Alamuun maqaa dha'ani akaakayyoon isaanii warra fincilanii lolanii Minilikiin garboofnu ergamtuun goobanni nun garboonfatu ergamtuun diinaa jedhanii warra dhiiga isaanii gannaqan isaan agarsiisaa jechuudha inni diimaan kun. Inni dhumaa diimaan kun immoo ijoollee keessan kanarraa kan walga'ii kana isinii fide kan uumaaf duudhaa keessan kana isinii fide dhiiga ofii gannaqaa jiru namoota akka Baaroo Tumsaa kan akka Magarsaa Barii kan akka Gadaa kan akka Elemoo Qilxuu kan akka Muhee Abdoo kan akka Gazzaa'aan Kaasaahun kan akka Adoomsaa kan akka Iggazuu Bantii warreen bosona keessatti dhiiga ofii gannaqan warri kaan warri maqaan dhaamin warra kana agarsiisaa jechuudha. Dhiiga diimaan isa dhumaa alaabaa kanarra jirti. Ishiin bakkalchi kun immoo
sabni Oromoo yoo ganama kaatanii qotiyoo keessan gadi yaafattan barraaqa bakkalcha guddaa waaqarratti argituu jechuudha yookaan samiirratti bakkalchi suni bari'uu isaa ifa isaa kan agarsiisuu jechuudha. Gabaabatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo kana agarsiisa. Nu ga'ee waggaa 100 booda seenaa saba Oromoo keessatti walitti qabamnee gibira kaffaluufi miti ijoollee keenya baafnee diinaa kenninee loltuu diinaa godhuufi miti kootaa jarri duratti abbootiin keenya jedhan san midhaan qotannee galfanneerraa walitti buufnee bulchaadhaa kennuufi miti har'a waggaa 100 booda kan walitti dhufneefi waggaa 100 booda lafa abbaa Oromoo kan bade seenaa Oromoo kan bade eenyummaa Oromoo kan bade aadaasaa kan bade uumaaf duudhaasaa kan bade akkamitti yaadeeffannu jennee walitti dhufne har'a. Kan walitti nu qabe diinaa miti gabbaraafi miti kan walitti qabamne har'a akka bara darbee akka bara waggaa 100 turjumaanaan hin haasofnu afaan keenyaan wal fuuldura dhaabbanne ergaa walitti dabarfannaa jechuudha. Kun egaa yaa saba Oromoo dhiiga ijoollee keessaniitiin abbootiin keenya isaan duraa itti hidhamanii itti du'anii nummoo itti dabarree wallaansoo isaanii kana dhaallee itti fufnee asiin geenye walumatti qabamnee dubbachuu kana baga gammannee yaa Machaaf Tuulama jenna. Dubbii isiniifan gabaabsaa jaarsi keenya kan duratti eebba kennan jaarsoliin keenya hundi isaanii sabni Oromoo kuni har'a akka waan biyya isaa argateetti akka waan bilisoomeetti akka waan bulchaa mataa ofii qabaatutti dhiyeessanii turani. Kuni dhugaa miti. Sabni Oromoo har'a biyya isaa deeffachuudha, uumaa isaa deeffachuudha, eenyummaa isaa deeffachuudha, seenaa isaa deeffachuudha wallaansoo godhaa jira, du'aa jira, ajjeesaa jira malee biyya isaa dhuunfatee Oromiyaa harka isaa hin galfanne. Kana beekutu isinirra jira. Kanaaf jaarsoliif Machaaf Tuulamaa har'a gorsaan beekumsa keessaniin ijoollee keessan kan kanaan dura loltuu diinaatti ramaddanii akka kootaa akka midhaanii safartanii diinaa lolchiiftan san har'a biyya abbaa Oromoo deeffachuudha, uumaaf duudhaa Oromoo deebisuudha, abbaa biyya keessanii abbaa mirga keessanii ta'uudha. Ijoolleen keessan qawwee Oromoo yaa baattu, qawwee Oromoo yaa qabattu kana isinii dabarsuu barbaanna har'a. Ijoolleen Machaaf Tuulamaa ijoolleen Oromiyaa kan kutaa 11 har'a Eertiraa dhaqxee du'uun ishiirra hin jiru, Tigraay dhaqxee du'uun ishiirra hin jiru. Qawwee buna keenyan bitame, qawwee warqee keenyan bitame, qawwee saawwa keenyan bitame, qawwee isin qottanii gabbartanii bulchaa kennitaniin kan bitame. Ilmaan Oromoo ofii ishiitii qawwee ofii bitattee, qawwee ofii baattee, meeshaa diinaa taate, massaaraa diinaa taate har'a biyya ormaatitti hin dhumtu. Yoo du'a barbaachise, yoo diinni Oromoon abbaa Oromiyaa ta'uun irra hin jiru, abbaa biyya isaa ta'uun irra hin jiru, abbaa seenaa isaa ta'uun irra hin jiru, abbaa uumaaf duudhaa isaa ta'uun irra hin jiru.
har'a silmi Oromoo garboomee gola rafee faandoo harree keessa rafee gabbartuu ta'ee saawwa isaa odoon elmatin ormi elmee fi ormi dhugee inni zayita bitatee dhadhaa diinatti gurguree jiraachutu irra jira warri jedhan yoo jiraatani qawween warqee Oromootiin bitame kan buna Oromootiin bitame ijoolleen Oromoo kana baattee Oromiyaa kan ofii godhattee jechuudha. Kana nuu gorsuutu isinirra jira. Akka Irboo Minilik ijoollee keessa walitti fuutanii diinaa kennitanii qawwee bittanii fi akka diinaa gootu akka diinaa duutu gochuun isinirra hin jiru jennaarra. Ijoolleen Amboo, ijoolleen Maccaa, ijoolleen Tuulamaa, ijoolleen Meettaa lola bulchaa Amaaraa keessatti Minilik irraa jalqabee goobanallee yoo fudhanne Oromoo yaa gurguratu malee biyya Oromoo yaa gurguru malee saba Oromoo yaa garboomsu malee jagna guddaa ta'uusaa wattaaddara cimaa ta'uusaa ilmaan Oromoo beekutu irra jira. Ijoolleen Maccaarra loltuu Haayile Sillaasee keessatti loltuu Dargii keessatti qorsaraayeta isaanii keessatti jechuudha kan beekamte diinnuu hin beeka kana garuu ijoolleen Amboo ijoolleen Maccaa ijoolleen Jalduu ijoolleen Meettaa har'a loltuu diinaa keessatti qaxaramanii warra biraatii du'uu odoon ta'in mirga Oromooti Oromiyaadha lafa abbaa Oromooti jagnummaa isaanii kana nutti haa agarsiisanii har'a jennaar. Kanaafi adda bilisummaa Oromoo dhaamsa lamaan tokko isinii qaba kanuman isinii fidee dhufu. Kana dura waa tokkon isinitti hima. Har'a biyya kutaa 11 kan Oromiyaa keessatti dhiigni ijoollee Oromoo gannammaa jira. Dhiigni abbootii Oromoo gannammaa jira. Arsii keessatti nama du'e ajjeesanii qalanii reeffa fannisaa jiru. Karri isaa saawwi isaa saabamaa jira. Asuma ollaa keessanitti Meettaa yoo dhaqxan naannoo Hincinniitti horiin namaa saamamee qalamaa jira. Dheengadduma kana Wallaggatti galaa loltuu adda bilisummaa Oromooti Finfinnee gadi erginee karaatti itti marsanii ijoollee nagaan galaa feetee deemtu karaatti nu harkaa fixani nu harkaa ajjeesani galaa waraana keenyallee hin saamani. Har'a Tigraay nagaa qaba, Gondar nagaa qaba, Goojjam nagaa qaba. Biyyi Sameen Shawaa jedhamu kun nagaa qaba. Biyyi kanaa olii nagaa qaba. Biyyi nagaa hin qabne hoo jiraate biyya Oromooti. Biyya Walaayitaati, biyya Kambaataati, biyya Sidaamaati. Biyyi kun nagaa hin qabu. Sidaamaa yoo jennu isa dur beeknu miti. Warri gurrooleen sanyii keenya kan Sidaamoo jiran Sidaamaa warra jedhamee waamaman isinii hima. Amaara miti. Kuni biyya sanitti maaliif nageenyi dhaabbate biyya Oromootti maaliif qawween dhukaa yoo jenne diinni saba Oromoo diinagdee isaati. Warri warqee keenya saamuu barani, warri buna keenya saamuu barani, warri garbuu keenya hin qanani'ani, warri qamadii keenya hin qanani'ani, warri saawwa keenya ilmanii dhadhaa keenya nyaatani. Har'allee nagaan sabni Oromoo kuni biyya itti dhalate biyya abbaa isaati, biyya akaakayyoo abaabayyoo isaati. Rabbitu kenneefi malkaa isaati,
tulluu isaati. Sabni kun biyya isaa nagaan jiraachuudha. Mirga qabaanuun hin jedhan har'allee. Qawwee baatanii biyya keessa deemanii nutti dhukaasu. Amma yoo dhufnu kanallee caakkaan maccaa, caakkaan jalduu, ijoollee jalduutii miti kan qawwee baatee keessa deemu. Ijoollee keessanii miti. Warra biraatu qawwee baatee keessa deema. Sabni Oromoo wanti tokko ifatti beekamuun kan irra jiru. Nuyi saba biraa bituun barbaannu, bulchuun barbaannu, lafa namaan barbaannu, diinagdeen barbaannu, kan keenya hin barbaannaa jennaar. Kan keenya namaan kenninu har'aa jalqabee saawwan keenya gaadiyamanii warri elmamaa turan. Sabni Oromoo saawwa ofii haa elmatu, qamadii ofii haa nyaatu, garbuu ofii haa nyaatu, farsoo haa godhatu, buna ofii ittiin mana barnootaa haa ijaarratu, karaattiin haa baafatu. Ijoolleen keessan yoo dhufnu abbootii keessan galanni haa ga'u malee karaa irratti ammallee ijoolleen xixiqqoon saawwa eegdi. Kan warra biraa garuu diinagdee keenyaan saamamee warqee keenyaan buna keenyaan manni barnootaa ijaarramee fi ijoolleen ormaa mana barnootaa oolti. Ijoolleen keenya eegee saawwaa qabattee olii gadi deemti. Kanaaf ijoollee keenya barsiifannaa abbaa biyya keenyaa taanaa abbaa diinagdee keenyaati. Warri Tigraayii dhufanis Gondar keessas yoo darban, Gojjam keessa yoo darban, Mansi keessa yoo darban, Maraabeetee keessa yoo darban, saba biyya sanii nama tokko qawwee hin eegsif hidhachiisaa dhufan. Yoo biyya Oromoo seenan qawwee eegsisuutti kaane. Kuni maaliif ta'e? Minilik akka qawween Oromoo harkan seenne barbaadaa tureeyyu. Haayile Sillaaseen kanuma itti fufe. Dargiinis Abiyoot Xibbaqaasaa yoo ta'e malee, liqamambaroota isaa yoo ta'e malee, ilmaan Oromoo qawween hidhachiifne. Egaa seenaan kun akkatti inni dhufu laala. Oromoo harka qawween seennaan Oromoon abbaa biyya isaa ta'a. Nu waraanaa kan jedhu sodaa qabu. Ammas warri dhufanii nu eegsisan kun seenaa kanaa wajjin deemuu jechuudha. Akkasitti isaan laallaa jechuudha. Nuyi sabni Oromoo yoo garbummaan barbaada jedhe malee, yoo saba ilma Oromoo bilisummaa barbaadu tokko irratti yoo inni qawwee dhukaase malee, lafti Oromoo kan Oromoo ta'uun irra hin jiru yoo jedhe malee, namni Oromoo tokko hamma bilisummaa isaa barbaadutti, hamma mirga isaa barbaadutti, hamma seenaa isaa barbaadutti qawwee hiikachuun irra hin jiru jenna nuyi. Dhanyaan akkas isin godhee, isin nyaatee, isin garboomsee, maaloo isin godhee, isin qorqee nuun jedhu. Galgala immoo naftanyaa walitti qabanii qawwee hidhachiisaa jiru. Salaamina marragaagaat yookaan warra nagaaf tasgabii eegu jedhanii warra mirga Oromoon barbaanne, Oromoon akka bilisoomuun warra hin barbaanne hidhachiisanii saba Oromootti irratti qawwee dhukaasisaa jiru har'a. Kanallee adda bilisummaa Oromoo warra nagaaf tasgabii eegu yookiin salaamina marragaagaat warra jedhamu kana akka isaan qawwee Oromoo nama Oromootti hin dhukaafne, akka isaan nama Oromoon hiine ammallee waamicha goonaaf. Kanaaf warri kun immoo warri hidhatanii bilisummaa ofiitii lolaa, abbootii isaanii kajabaa, haadholii isaanii kajabaa, obboleewwan isaanii kajabaa, milaacii tokkollee, limmoo tokkollee abbootii isaaniitti irraan fuudhani, haadholii isaaniitti irraan fuudhani. Biyya keenya yoo dhufan diinagdee nurraa saamu, qawwee nurraa saamu, qawwee nutti dhukaasu. Warri kunillee har'aa qabanii akka seeraan bulan waamicha goonaaf. Kadhaqeef lafuma Oromoo kana deebisuudhaaf
lafti Oromoo kun waraqaa irratti deebi'eera, awaaja irratti deebi'eera, labsii irratti hojiirra oolchuudha. Gufuu guddaatu deemaa jira. Walaayitaan Oromoon lafa keetirraa lafa Oromootirraa si ari'a jedhu, Tigreedhaan si ari'a jedhu, Amaaraan si ari'a jedhu, Guraageen si ari'a jedhu. Kanaaf nama biyya kanaa hunda walitti qabanii adda tokko dhaabanii akka Oromoon abbaa biyya isaan taane akka labsiin kun hojiirra hin oolle har'a Oromoo irratti diinummaa guddaa oofaa jiru. Kana eeggadhaati labsii kana hojiirra oolfachuudha. Ijoolleen keessan dargaggoon kan dur Minilikii du'aa turte, kan Haile Sillaasee du'aa turte, kan Dargii du'aa turte har'a Oromoo fi Oromiyaadhaa yaaduutu jenna dhaamsi adda bilisummaa Oromoo. Dhaamsi adda bilisummaa Oromoo tokko kana. Lammanni maali? Lafti Oromiyaa kan qawwee Minilikiin lafa Amaaraa jala seentee achi jalatti maqaan ishiillee namni isaallee odoo hin beekamin waggaa 100 ol turte har'a seeraan diigamtee kan Oromooti jedhamtee seera irratti deebiteerti. Baga gammaddanii isiniin jedhe. Ergaan isinii fide kanuma. Addi bilisummaa Oromoo hojii isaa fixateera. Hojiin isaa kun maali? Irran deebi'a, bakka hundatti dubbatama. Tokkoffaa lafa abbaa Oromoo deebisuudhaaf kan inni du'aa daggalatti carraaqaa beelaa kan inni ture. Kanaaf abbootiin keessan warreen akka Koloneel Alamuu, kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu, kan akka Hayilamaariyaam Gammadaa, jaarsoliin keenya kan durii kanaaf du'anii, kanaaf hidhamani. Dhiigni Maammoo Mazammil kanaaf ganname, kanaaf fannifame. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo lafa Oromoo deebisuudha. Bosona dhaqee seeraan isinii deebiseera. Tokko kana. Lammaffaan seenaa keessan deebisuudhaaf. Sadaffaan aadaa keessan deebisuudhaaf. Afraffaan eenyummaa keessan. Jaarsi keenya tokko duratti yoo waajjira kanatti alaabaa fannifannu maqaallee nu geeddaranii. Tolasaan jibbamee, Badhaasaan jibbamee, Malkaan jibbamee, Ilaalli jibbamee, Kallachi jibbamee, Caaltuun jibbamtee, Meeti jibbamtee, Dureetti jibbamtee, Sandaafeen jibbamtee, Almaazii fi Sannaayitti taate. Akkasitti geeddarame. Akkasitti geeddarame. Eenyummaan Oromoo hin bade. Eenyummaan jennu suni kana gaa. Eenyummaan jennu suni kana. Har'aa ka'ee ijoolleen keessan Baqqalaa jechuu dhiiftanii, Asheetuu jechuu dhiiftanii, waan isinii galu tokkoon Malkaa, Ilaala, Sobbooqaa, Caaltuu, Dureetti, Guddataa, Diinagdee jettanii ijoollee keessanii akka maqaa baaftan barbaanna. Yaada tokkoon, karaa tokkoon, fedha tokkoon akka kaatan isin gaafanna. Waa'ee filannooti gaa yoo danda'ame yoo diinni waraana nu banuu baate filannoon kun ishii mirchaa jettan kana arba sanii miti, arba Mangistuu Hayilamaariyaam sanii miti. Kan jaldu bitu, kan jaldu bulchu ilma jalduuti jenna nuyi. Nama isin filattan jenna nuyi. Mootummaa Oromoo isin bituudhaafii miti, isin bulchuudhaafii miti. Isin abbaa biyyaa gochuu, abbaa mirgaa gochuu, abbaa seenaa gochuudhaaf. Kanaas nama jaalattan ofiif filattuu jechuudha. Filannoon dhiyoo kanatti hin deema. Filannoon kun yoo deemu nama afaan Oromoo dubbatu odoo hin ta'in nama Oromoo ta'e filattuu jechuudha. Warri afaan Oromoo dubbatan warri gaa durumaa calqabee ergamtuu diinaa warri ta'an
Oromoo dubbatu tokko gargar baaftanii filattanii ijoolluma keessan keessaa nama waradaa bulchu, nama awraajjaa bulchu, nama kifla hagar bulchu, nama hojii adda addaa isinii hojjetu kana hunda hin qopheeffattu jechuudha. Barmoota asitti bartan kanallee gara fuuldura afaan keessaniin qubee keessaniin bartuu jechuudha. Kana gaa eenyummaa abbaa Oromoo deebisuun. Kanaafi egaa namni dheeraan dubbii dheeressaa asumattan isinii gabaabsaa yaa saba Oromoo hoggaa 100 rafteertaa sigaa garagaligaa kai Oromiyaa abbaa Oromoo ta'e isin jenna. Oromiyaan wallaansa Oromootiin hin dhugoomti, hojiirra oolti. Oromoon saba adda addaa wajjin walqixxummaa fi bilisummaadhaan obboleemmummaadhaan wajjin jiraata. Injifannoon yookiin mooyin kan saba Oromooti. Fayyaa ta'a.